Doktor dubartiin deessee daa'ima hoosiftuu garaatti hafuu ni danda'a. Jecha obboleettiin keenya gaafii barbaachisaadha. Gaafii namoonni hedduun koomentii irratti argee keessaa koomentii kana filadhee deebisuudhaaf dhufedha. Maarree yoo deebii kana haalaan argachuu feetan haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isiniin jechuun barbaada. Yoo jabaate yoo dheerate daqiiqa lamarraa ol hin taruu jechuudha. Maarree viidiyoo kiyya kana kooppi liinkii sheer gochuudhaan eegali. Dubartiin takka walqunnamtii saalaa gochaa kan daa'ima hoosiftu tokko eega daa'ima sii deessee yoo walqunnamtii saalaa itti fufte eega deessee torban lamaadha. Takkiin torban sadii ta'uu danda'a, takkiin ji'a lama ta'uu danda'a. Taruma dhiigni irraa dhaabate yeruma dhiigni irraa dhaabate walqunnamtii saalaa eegalte yoo itti fufte garuu daa'ima hoosisaa jechuudha. Ulfaahuu hin dandeessudha jechuudha. Haga daa'ima sana hoosisuu dhaabdutti ulfaahuu hin dandeessu. Takkiin haga jajaa sanaa oliif ulfaahuu hin dandeessu. Meebii tariitiin namoota parsantii 100 keessaa parsantii muraasa qofa irratti argamuutiin danda'a. Garuu qorannoon ka jiru ulfaahuu hin dandeessudha. Maarree gaaffiin keetiif deebii argateera jedheetiin yaada. Namoonni gaafii biroo qabdan gaafachuu hin dandeessu. Galatooma ulfaadha.